هارا دابو وانا ما قوتون ورا هارا قمنا في ورا ندول تكين هارا قمنا بيف هار أتيا أكا هيريا وجيت على إت وهون دبرينا ربنا رافض مالي زاري بتنور كو يبيت الماكينة أنا بري بيجذا على تلين تلين قد في الناكل تاني من يبغى سلام ماكينة منا خنا بتبي بيجعله بارسيسة باش الناسيسة ترى ربي فرصة أكا ياره ربي فين من واقعله خيون كي يكسر لا الناس بقى أما أنا سواك كذا كذا بري قد ربي ندكنه حالتي ربي نرافقه باسه الناس نالنا لو بري تكمل بولو كبيج حالتي يا رادا وان كابون دكنه ذي أكا كذا وجولو ما ثلتي وان أبشي أشيك أجود هاوينك قاوة جيرانيا كهاركتي كنيته ربي موتو جيرانيا كسيك أجيرج argument nantu fatini ho makana god namni rabbin birrisitti kenne duniyaan se bira jirtu namni rabbin birrisitti kenne duniyaan se bira jirtu jireenya kee guutu haadha keetitti zoorsi akka yeroo ijoollummaatitti waan qabshii achi kadhume innaata nalnaana ምንም ነገር አትሆንም ምንም ነገር በቃ ቀበኛ ከይ ጉቱ haadha keetti kenne atu ከይሲቲ haati addunyaa kana gubbatti hiriyaa massaawatiidha haa obboleetti gaaddisa jechuun gaaddisa rakkoo jala dheetta yeroo gammachuu jalatti bashannanta gaaddisni yeroo hunda si fayyada jechuun yeroo ho'aa aduu jalatti dheetta yeroo rooba jalatti dheetta yeroo rooba baduun hin jirre jalatti bashannanta jechuun like that. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوتا في جالة جمتوتا أردوستوتا هاد جانفر كم نجا فيا جاري جرتني نجوما نجا كيسني كنيات تنتدادا بق نجا تأثني بق نجا جراتني فيديو كنا أرجع سبرايسي مجيو كنا أصلين قدي والله ما شاء الله تبارك الله مالي نما جاري جتشوني أكنا كنو نما فوقي نما تباج يوكان نما تتبت يوكان نما فوقر أصون تاني nama sannamummaa isaatiin yulaale namni kun gargaaramuu qaba kana isa barbaachisa jedhee bira dhaabbatuun bareeda amma muciyyoo tana nama hedduu tasaallaqaa godhanitti tasaallaqanitti ashuufanitti qalladanitti kolfanii lubbuyyeen akkan taate lubbuyyeen akkas jette lubbuyyeen akkasiidha jedhanii itti kolfanii jechaadha kanaafuu maaliif nama kanatti baacanii maaliif nama kanatti kolfanii mucayyoon kuni boru bakka guddaa ga'uu fa'ammalaa gaafa bakka guddaa geette mootu wanti jetti immoo maashaallah mucayyoon ni bareeddi wallahi fuula sii keessa waa'ee bareeddi bas garuu yaani staayiliin isii maaliin isii olaalanii hin beeytu miidiyaa irratti waan tokko piraayiveetii godhanii tokko asbaasanii hin beeytu haga silaan barannee bakka isiin akkuma jirtu saniin asbaati silaa namni waan bakka miidiyaa irratti mul'atu hin qabne piraayiveetii godha jechaadha piraayiveetii godha isiin garuu piraayiveetii godhuun beeytu waan hunda qabatteetuma asbaati kalaas waan silaa dhookatu qabu hunda qabatteetuma asbaati miidiyaa irratti inni baay'ee garana nyaatti bazawwan garana nyaatta wallahi maaliif jennaani waan baay'ee sila kadhookatu qabu hunda qabatteetuma simbaati seeni hin dhoositu jecha piraayiveetii kaa'uun beeytu akkasanii maashaallah tabaarakallah das nama jetti sila tiktok irraa guyyaa hunda ajandaa hin qabamu axallee borullee ganamas galgalas ajandama yaa rabbi kiyya gara isaan fidaniin beekan oduu akkasii kaamucattiin hin bareeddi ofii garuu iyyuu hin bareeddi garuu homaan jettu وفي قالوا ما شاء الله أصلي إنه سبرايز يسيقوا ده أملي والله أنا سو هذا كبار إجي والله لازم حتى بريك يا جو هذا كي يتكني أتشوا مصروف الرافض ده يا الله أكنوا ما برنامج هذا وفي أكنت تجارتي أكنت كنون سوق هايوك أبو هاتي ساجلادوتي والله قرانا يعتشي جت ساكن أكو متسار أصدي في بير أرجع إنه بتأمل يسهزنال والله إن شاء الله ربين هذا ساج في جنتها حقوب سيسو ربين جنتها كيسة تولي سان حقبو يرو أما كان زبان أما كان إيري أكنا هذا وفي تياد يوكان هذا وفي كبجنجر إيري زبان كان الرهيد دون إسا جارتي إساتي جده
haadha isa deettee haadha isa guddistee jaartii ofiiti jedhee daddarba jechaadha. Kun immootu bakka hin jiraa mire wallaahi yeroo baay'ee nama hedduurraa kan mul'atu jechaadha. Haadha sana namni gariin amma yoo haati dulloomtee nama guddaa taate jaartiin akkana taate keef haadha isaan deettee isaan guddiste jaartii an fakkeenyaaf namni hedduun aarifi wayuuf godhee haadha sana maqaa waama yookaan ebaliyyee jedhaan keef bar haadha teessanii isin dura dhalannaan iyyuu isin deette ani wallahi na ajaa'ibsiisa dhiifama namni haadha keessa maqaa waamtu yoo sagalee kiyyaallee dhageeffattanii madri annaan liqimsamu ani wallahi wabillahi naan liqimsamu haadha siyya takkaa dagadhee moo maqaa waamu dhiisati sihi jedheen hin beeku takka uf baradhee waamuu jalqabee an takkaa aayyoo na deetten sihi jedheen hin beeku ninqaanfadha haadha fabbaa kiyya namni gariini haadha fabbaa kana sihi jedhaniini isin akkana taate inni akkana ta'e akkamitti yaani kabdum inde yasaffiralu ko wallahi haadha isiniin maluun sihitti gaddeebisanii haadha kabajaan maluun haadha jaalalatti fakkaata garuu wallahi dogoggoranii jiran namni haadha ofii maqaa waamee jaalala isinitti fakkaatu wallahi dogoggortanii jirtanii haadha keessanii kabajaatu malaaf ilaal si osoon taane isiniitu malaaf maqaa yaamu osoo dandeettee ayyooti yeroo hitiyaatu malaan akkasii warri haadha keessa maqaa waamtan inshallah rabbiin yaa madri namni akka kuma bifti akka wanti hundi akka haadha keessanii please maqaadhaan waamina gammachiisa mee seenaa wayii isinitti hima ijoollee ma'oollaa kennati ani YouTube irratti asitti na hordofti waan ta'eef maqaa isin dhawisinuuf beekti yeroo baay'ee haadha sana maqaa waamti sihis jettiini haati tun yoo ijoollee oollaa argitu gaaf tokko maal jetti jedhan ijoollee dubartii wajjin buna dhuundu intalti dubartii sanii alaa ol seentee ayyootiyyaa akkam nagaa jirtanii jettee dhungattee isini jettiin jedhan ayyii jetti jedhan maqaa mucattii dhooftee maal qaba jetti osoo an addunyaa kanarraan deemin osoo hin du'in guyyuma takko jecha isini jedhuufi jecha ayyootiyya jedhu intalati yarraa dhagee jettiin maqaa yaamti ebaliyyee jettiin sanu maqaa yaamti siillee jettiin wallahi akkas jettee imimmaan isii ija kana keessaa jige namitti san subhanallah animmoo nan dandeessisne itti mee maqaa isii waamee ayyoon kee akkanaa siin jedhanii ati maaliif ayyoo keetiin isin hin jenneef maaliif ayyoo keetii maqaa yaamta jedhee wallahi kazaan anaadhati akka hiriyaa kiyyaatti ilaala anaadhaki akka obboleettii kiyyaatti ilaala akkamitti isin jedhaanii baqa injiraa mire yaani baqa uf jajjeenatti hojjechee kazaan wallahi yoo dandeettime yoo dhugaa taazawuu barbaadde guyyuma tokko jedheen ayyoo teetiin isin jedhi ayyoo jedhi waami fuula isaanii ilaali jedheen fuula isaanii ilaali jedheen amma haatisi rabbi rahmataa godhuu fi du'anii kazaan mucayyooni kijibduu na godhu jecha haadha isii akka kolfaa dhufte ayyi akkam nagaa oltanii jirtanii nagaa jennaan wallahi haati gammaddee ol kaatee bakka teettu mucattitti marattee dhungattee ani guyyuma tokko jecha kana sirraa dhaga'uu hawwa ture jettee laala argitanii baay'eetti gammaddee baqa ilmoodha nama ayyinaan jedhu barbaada maaliif jennaan ilmoon hangafaa si yoo siin jette ilmoon hangafaa yoo maqaan si waamte tatti aantus maqamaan si waamte baqa inna haati yeroo kana hawwiin isii maal qaba kebalutti ijoolleen kiyya osoo akkasitti na yaamte jettee oollaa ofiititti fira ofiititti hawwiti jecha kuni maaliif barbaachise nuti amma zabana keenya kana zabana baranne jechaadha haadha ofii haadha isaan deette osoo duraanuu jedhaniiyyuu erga guddataniitiin uf baratanii haati maal akka taate sadarkaan haadhaa maal akka ta'e erga baratanii isini jechuunii qaban malee sihii nama hedduu wallahi haadhan sihii akkasii yaani bakka hallarran idabiraan mucayyoon tokko amaariif haasofti warra amaaraa kana abbaan isii barsiisaadha nu bira galee amantiin isiilee musliimaa baay'ee kiristaana እናቴ jettiin haadhan ammaayee jettiin takka anchi jettiin hin beektu ammaatee antu jettiin hunaan faana maaliifaa kana antu yoo jedhan nama guddaadhami antu እንዴት አደርሽ ደህና አደርሽ
mucayyoo maa akkanattiin haadhan jedha beete kazaan yoo afaan oromootitti as deebiftee dubbistullee immayee haadhatiyyaa harmeetiyyaa isinii jettiin indee isin naannoo keessanitti isinii hin beekani maaliif indee akkamitti naan jette nyaakko jette tallaaqan antu bilanno minxara maannim yuun jette wandimmaali akkas jennee yaamna jette warra dubartillee akkas jennee yaamna malee siin jennu jette ani waan sii jedhan see beete kazaan wallahi inta zabe muciyyo sanirraa barumsa hedduu fudhe abbaa fedhe haa ta'u umrii isii ol ta'ani taananiin si jette yaamtu abbaa fedhe haa ta'u amma ijoolleen hedduun ijoolleen arsii akkasi amma kanaannoo kennatti nama nu olii nama burtii jaalatti nama fedhe haa ta'u isin jennaan amma zabana saanaa kana sitti gaddeefne malee eshi kanama alaatiin iyyuu isini jennu haadha nu dhaltee isini maaltu nu dhoorge haadha nu deettee haadha nutti miidhamtee maaltu isini jechuun nu dhoorge baay'ee beleewwan kiyya warri haatetiin sii jettaniin wala maadri sirriin jirtanii siree isaa isiniin jedha asumaan immootu mucaa itti ashoofan tokko mucaa amma haftaamuu lammuu faantilleen itti ashoofan kana wallahi kun sirrii miti dogoggora guddaadha mucaan kuni boru jechaadha boru abbaa ta'a fuudhee ilmoo argata ilmoon isaa yookaa beekaa ta'a yookaa nama beekamtii qabu ta'a yookaa mootummaa biyya bulchu ta'a yookaa doktora ta'a waanuma fedhe ta'a wanti miidiyaa kanarratti gadhiisan immoo maal jedhani oromoo yoo mammaaku gowwaaf warqanni waan qabe gadin dhiisuu jedhan miidiyaa kanarratti waan takka poost goote iimeelii fi paaswordii si harkaa bada malee yoo ati achi diliit hin godhini diliit ta'uu hin danda'u akkasumatti ta'a umrii fete dhalootarraa dhalootatti darba jechaadha kanaafuu yoo ati of biraayyuu diliitii goote akkasumatti ta'a wallahi akkasumatti ta'a ilamee amma mucaa kana eshi ijoolleen kun hin beekani warri kunniin haa jennu eshi TikTok ittiin guddifatuu fi YouTube ittiin guddifatuu fi Facebook ofii filoo ittiin guddifatuu fi haa ta'u haa jennu ka akka Habtaamuu Lammuu kuni ka akka Yaareed kuni mee dhugaa mucaan suni sirbisaa itti toleeti kan fidanitti ashoofaniif sirbisaa itti toleeti maadri wallahi seenan isaan gaafata ummata kana namichi kuni mucaan kuni gaafa rabbi jedhee ilmoo biyya bulchitu fa'aa argatuuf ammala gaafa san ilmoon suni laaltee abbaa kiyya akkana godhaa turanii jechuun isiin oolu kanaafuu waan akkanaa kana baqa gowwaanii hin dhalatinii jedhan yoo dhalatees hin guddatinii jedhan yoo mammaa kan beeka gowwaatu dhalate inni dhalatee guddatee garuu isaan erga gowwaa ta'uu isaa beekanii maaliif lamni saallaqubbataan lamni ashoofuubbataan kachaalu mardaat yani sorry yoo danda'ani mallaqaan gargaaruu bira dhaabbachuu achi booda leeshitti sassaalaqanii leeshitti ashoofanii wallahi alazim nama dabbara ani garaana nyaate wallahi yani bakka anjiraa mire mucaa kana osoo itti taphatu baatanii dhiisanii bareeda akka kana obbaleewwan kiyya maaliif jennaan inni mucaan kun booda ilmoo argataa ilmoo yookaan seenaa guddaa biyya keenya keessa dalaydu argataa ilmoo beeytu argataa ilmoo biyya bulchitu argataa kanaafuu nama kana wallahi nama gowwaa yoo argani bakka mucaan gowwummaatti jira miti indhiisan imimmaan na qabe wallahi yoo isaan akkasisa godhan kana imimmaan na qabe maaliif jennaan inni yoo immootu gargaaruu barbaadanii rakkata arganii mi gargaaruudha achi booda sagaleen kee baay'ee bareeda mee maal isaattu bareeda mee maaluma isaattu bareeda sirriyyuun sirbu mucaan wallahi maaluma isaattu bareeda wannumaan irraa bareedu hin jiru bakka alladan miidiyaama waan ta'eefi dhufanii itti dabbaramanii wallahi andaasaazaneen osoo bilisa kiyya ta'een ayyamuuf akka miidiyaa irratti ba'u wallahi garuu garaana nyaate dammoo miidiyaan kun badaadha wallahi waan miidiyaa kanarratti gadhiisan kana akkasumatti itti fufanii achuma taa'a yoo abbaan biraa du'ee yoo abbaan bilbilli harkaa baddee yoo harkaan fete ta'e akkasumatti taa'a waan cufatee yookaan waan gubatu miti muciyyoon takka yeroo tokko yeroo baay'ee waan baalagee kana haasoftii waan baalagee kana jette akka tokko godhatte akkuma baalagee kana bakka baay'ee yani mucattii akka badaa tokko tattaate rabbiin isii rahmataa godhuufi akkuma tasaa makiinaan garagaltee ni duute wallahi wanni siyyoo sana Facebook kanarratti dhiira wajjin haasoftu wanni siin godhattu live kana seente subhanallah akkasumatti ilaa ammaa Facebook irra jira ilaa ammaa maqaa isii sani tuqanii yoo search godhani namaa baya
wallahi alazim hatta sheekotiin aalimman irraa baanii warri biyya keenya rabbiin sodaadhaa waan isiisanuuf jalatti sarchiin godhina mucayyoon taatu duutee dhiisaa rabbiin isii haa dhiisu jedhani namni bakka erga kayoo isiin jirtu hin hordofne munuun yoo isiin duutu akkana hojjetaa turte rabbi isii haa dhiisu akkana hojjetaa turte akkas namaan jedhan kanaafuu wanni nu arraba keenyarraa baatu wanni nu harka keenyan dalaynu wanni nu bilbil mateen akkuma qaldii goonee achi maxxansinu boruu seenaa keenya balleessiti jecha jiraannetii miti duunetu seenaa keenya balleessiti kanaafuu obboleewwan kiyyaa rabbiin nama waan gaarii nama waan khayrii hojjeturraa nu haa godhu rabbiin waan hin taane waan kashlabbeerraa nu haa fageessu rabbiin immootu wallahi nu haa qajeelchu nama kamuu jechaadha nama jallataa hundaa rabbiin haa qajeelchu maaliif jennaanini namni tokko yoo jallatee namni tokko yoo waan hin taane hojjetu jalqabee yani subhanallah akkasumaan itti fufa rabbiin amala akkasii nurraa haa balleessu nullee immoo rabbiin nu haa qajeelchu ammallee obboleewwan kiyya wallahi yoo karattis argitan nama fakkeenya fi fayyaan qabnes haa ta'u nama gowwas hin ta'u haa ta'u wallahi irraa of eegaa rabbiin ilmoo akkasii isinii kenna rabbiin fuulan isindha amma ijoolleen gariin bakka tiktok marratti fammasu jecha haadhotii xiqqoo sammuu hin qabne yookaan haadhotii wanni jedhanii teeppitti kennanii sirbisiisaa viidiyoo waraabbataa gowwaa akkanaa yoo argan haasofsiisaa viidiyoo irraa waraabbataa wallahi haraam wallahi wabillahi haraam kana jechuun bar nama gowwoomsanitti fayyadamuu jechaadha nama tokkoffaa nama umriin isaa ol siqee lammaffaa nama gowwaa kanaan nama fayyadamee rabbiin biizinesa nyaatuuf deemu wallahi rabbiin isin haa qajeelchu yoo akkas nama guddaa kan akkas gootanii haadha keessan obboleettii keessan faamilii keessan yaadadhaa maaliif jennaan namni haadha malee dhalatu yookaan namni haadha malee uumamuun jiru baaba gattaa hin kufta akkasan obboleewwan kiyya kanaafuu nama gowwas ta'ee nama wallaalas ta'ee wallahi alazim irraa of eegaa ilmoo rabbiin isiniif kennu hin beeytan jecha ilmoo akkamii akka argatan hin beeytani jechaadha mee waa isinitti maa yeroo anjoollee ganaa wallahi alazim joolleedha waa xiqqoo wayiiti akkasii sirraan beeyne mucayyoo wayii jirti baay'ee kana bareeddi aziizaa jedhaniini maqaa abbaa isii hodhae booda yoo biyya galee natti ka'anii aziizaan kuni baay'ee bareedduudha akka malee bareeddi nama dhiirri hundi isii hawwuudha akka tasaa taatee mucattiin gudeedamtee ulfooftee erga ulfooftee booda biyyuma kanan taa'u jettee asii baddee harar deemte obboleettii haadha isii bira waggaa lamaa teettee daa'ima ulfooftillee achitti deettee akkasumatti adaadaa ofiitti kennite biraa deebite gara Arsiitti jecha hararirra osoo isiin hin deebiin gizee ulfaa sanuu bar ulfii ittiin beeksisne bas ganaayanii ulfoofti jedhanii safarri muluun irraa haasa'a malee ulfa gasunda guddateetiin hin beeksisuu miti maarree takkatu jira maqaa isii laadha'uun natti ta'afu intalli isii hiriyaa kootiin dhageeffatte waan ta'eefi maal jetteeni haadha muciyyoo sanii yaamtee haadhe baluu jetteeni intalli kee ulfaadhaa yeroo yaasafuu jetteen hanga isiin dhiiroo jiciistee ulfooftu ati akkamitti itti dhiistee jetteen bakka akka tokko godhatteetti haasoftee dhageettaa jetteeni maqaa isii waamtee tunilleeni kuni dalagaa rabbiiti jetteen waan ilmoon tiyya taate ilmooteetiin rabbiin siif haa deebisuu jetteeni wal lolanii wal biraa deemanii kazaan sun hararitti hin deette tunis sobarraa hin fagaanne namni dhukkubsatee mana isaanii dhaqe baadiyyarraa mana isaaniitti yaalamuuf dhibee saambaa jedhan kun maali sitti sombasi saambaa jedhama maadri TV no maadri saambaa jedhan san dhukkubsatee deemee baadiyyarraa magaalaa sanii yaalamaa ture mana isaanii taa'ee yaalamaa osomaa jedhu gaafa tokko haati isii baadiyyaa deemanii ijoollee hunda mana guutuu baadiyyaa deemanii addatti intala argate ka namichi sunis hin gudeede erga gudeede mucayyoon namatti himatu saalfatte namatti himatu sodaatte osoo akkasitti garana asiin baddu ulfi guddatee bakka hin baasne ga'e erga bakka hin baasne ga'e akka godhan hin dhabani manaa gadi ba'uu diddee akira rabbi
biyya keenya baddee gara biyya biraatti jijjiiramtee deettee erga deettee fiddee haadha isiitirratti gattee innaa haadha irratti gattee biraa sokkitee achi namittiin sun deemtee tagaafa duraa saniini haadha baluu rabbii kee sodaadhuti oyfinaa godhii natu sitti balleesse natu waan hin taane intala keetiin jedhee jettee dhiifama gaafatte takkaa miti namitti san jecha namitti akkas jetteen sanii takkaa miti lama turratti ulfaayta lammataa sun immoo daftee ofirraa baasee subhanallah laala obboleewwan kiyya afaan ila urunguun afaanuma ofiitiin dirmii fudhatti jedhani nuti dubartiin aslanii wanti nu ibidda jahannamitti baa'inaan galluuf afaanuma teennaa arrabuma teenna tana jecha kanaafuu waan akkasii yoo argine dhiisuudha yoo dandeette gorsi yoo danda'in nama akkasiisan irraa fagaadhu dhiisi kalas waa isaan dubbatini wallahi alazim wanti ati arra dubbatte rabbiin boru oolsheen bulchulaal ilmoo keetiin sii kafala siif galee wanti ati arra dubbattu rabbiin ilmoo keetiin siif kafala yoo ati ilmoo namaatiin akkana jette rabbiin immoo maaliin sii kafala ilmoo teetiin sii kafala wallahi alazim rabbii keessan sodaadhaa namni kun yani yoo namni kun nama dogoggoratti irratti argitani gorsa yoo dandeettan sirreessa yoo dandabdanoo kalaas itti dhiisa rabbi saaqa jechu jedha itti dhiisa malee wiintalti kee akkana taate ilmi kee akkana ta'e ilmi kun akkana fide wallahi rabbiin ilmootee saniin isinii kafala annama meeq arge namaan akkas jedhee gaafa kaanii innu akkas ta'e argame astaghfirullah nama ilaa ammaatti jecha nama meeqa kanaafiyyuu wallahi dubbatina mucoon teena tokko yeroo hunda jaarsa jaartii walloran kanatti kolfita amma siif jaarsi fiisiin walii kufun guyyaa walii lakkaa jiran astaghfirullah alazim akkas